Tiyyaara yoo sun taane taarifa irra kan laaliin barbaade taarifa jechuun karaa lafaa hin beekani waan lafa deemamu hin beeku ijoolleen. Helikooftera no ati yoo na fuudhuu barbaade helikooftera na fudhachuu qabda bakka. Akkuma qalbii dhiisi haa. Uffata aadaa Tiraamp iyyuu maali maqaan Doonaald Tiraamp iyyuu helikooftera hin fuune bara. Indi ani waa'ee Tiraamp maana ani bara waa'ee kiyyaaf. Ayyee helikooftera si erge ayyee. Helikooftera si erge wanti barrisu hundiruu helikooftera waan ta'eef rakkoon qabu waanuma barrisu irra si keenyaati rakkoon qabu ayyee. Anaaf si qofaa fi shufeera bichaatu keessa ta'a. Namni biraan barbaachisu. Wanta biraa ayyee helikooftera nuuf ta'ee. Kazaan yeroo moo achi Suudii geenye jechuudha. Xiyyaarri flower abaaboo jechuudha. Abaaboo guutee gizee nuti bunu gubbaa kanarra nurratti harcaasa jechuudha ababaa. Okay? Okay. እንደዛ ከዛን ቦዳ አችትሌ ወሮን ነው የገኒ ጅራኒ አመሲሞ አኒ ኢሳ ማሊዳ ኮንኮላታ ኢሳ ማልጅተኔን ሰዋቀ ምናምን እንደቡ ኮንኮላታ ኢሳ ወሪ አባ ቀበኛ ወሪ ሱዲት እንደበን ሰንጅ ጋፈጭ ደሳኒ ኢሳ ክሬፈቹ ቀብዳ ገመቺሲን እንደገዳሰና አኒም ቤክ ኔ ካገመቺሲን ኢሳን ቆቤሲቴ ከዛን በቃ ከስቲ ዋስ ጋፈመ ከነው ደሲ ጎዴ ጋፈን ሲፉለ ማለን ስቲ ጎደሜ አኒ ሀደ መናከን ኬታ ሀደ ጆሊ አረ መናኮ ተየቹ ሲፉለ ማለን ስቲ ጎዴ ከነው ደገላዜ ijoolleen irraa argattu ko mangistii ta'u ko mootummaa micayyoo galchi booda madaamii dheecharti amma carraa kennee filis. Ayyee meerre ayyee tafsirka jirti galchi ka modeta jirti tokkummaa yaa qabu guutuu naa kennee tokko booda nan qabu guutuu god kunooti booda madaamii dhufaa jirti jechuu jirti. Booda borutti deebina boonii isaa kana bareedaadha si wantichi hajji boonii. Harkisanii jiran akamattu monitorra harkisee jira. Imbaayisii godhanii jiran. Kaasi maama. Yaada biraan qabu anoosi malee. Dhiisi ka tokkummaa ta'e ammayyu jaalalaan qabamuuf fakkaata dhiisi bakka. Qabameeyyuuf Waalaikum salaam viidiyoo godhadhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee. Obboleen taaba screen godha inshallah namoonni baay'atanii dhimmi kun dhimma qoosaa miti. Inshallah itti fufna qoosanis yeroo qabaa hin taphanna. Namni baruu fi viidiyoon dagoo kama muraasa sumee dhokadhuutu dagee kuma muraasa yaada. Okay, kallattumaan gara yaadaatti darbina. Ijoollee sumayyaa waan jira ina amma itti bilbila hoosii ni dhumnallee. Okay. Si miti kan sumayyaa himataa ture sumayyaa tasfaa'e. Abboodha obboleen taabboodha. Ishi sumayyaa maal si goote sana booda ijoollee sumayyaadhaan sheer godhaati. Yoo danda'amaa ta'e hin bilbilaa fi eenyuun illee bilbiltuuf kennaan akkasiin bilbiltu waamichani goona. Maal si goote sumayyaan silaansaa maallaqan irraa qaba jettaa nama hedduu mucaa geembee tokko natti ergitee turte si jalaan dubbanne. Maal maqaa si harka balee. Nama natti bilbilee naannoo abbaa ta'e baruuf. Okay. Mucaa geembee jimma qaata wayii natti ergitee taa yeroon arganne biiziin ture mucaa wayitii geembeedhaatillee baay'ee natti bilbilaa turte komentii jala deemte illee na dubbisi jedhaa turte. Haa ta'u malee ani jaarsummaa dubbachuun jaalladhu eenyuun taanaan seera kooti. Mubaarikiin baay'ee natti dhiyaata takkaasaa waliin jaarsummaa gaafa namaa wal lole jaarsummaa mubaarik waan dubbadhe hin beeku baay'ee natti dhiyaata mubaarikii. In komatama innaan komatame jechuu barbaadeetti ani dubbadhu. Jargennaan natti dubbannaan deemaatii waliin dubbadhaa jaarsummaa fixadhaa achumatti walii galaa fixadhaan jedhee tariin fixanne ta'uu danda'a kanumaan dhagee ture ati siiruma himataa jirtu waan taateefi sumayyaan maalirratti wal dhabde ati. Ani akka jaraan ta'u otoo isheen dhuftee wayyuu isheeritti godhaatu waa maatii kan biratti kenna bilbiliif.
Kennaan bilbil boonii yookaan kennaan bilbilaa fi waan isin jettu natti himaa. Oo isin dhufuuttes natti himaa rakkoon hin jiru. Yoo isin bilbilan kaawwannes natti Ustaz himaa rakkoon Farhaan hin jiru. isaa dhufu tokke itti sheeraa godhanii akka jedhanitti bakka nuun jette mana duriyyeen dhufnetti garuu chee godha rakkoon qabu sii galee. Mana duriyyee mana tokkummaa kootuu dubbadha. Sen jette duriyyee itti sii galee hojii ustaan hojjetaa jiru silaa kan hojjetu. Eenyuun jette mana duriyyee sitti himtee? Ani gaafadhee mana tokkummaatti haqa kana baasaa uummata fuulduratti mucayyoo tana zallamtanii kottaa haqa jiru dubbadhu ustaaz wajjiniin jennaani mana duriyyeen dhufe mana ustaaz Farhaan malee jette. Hundaafuu boleen sheer godha ati bilbiliif yoo wannoo jettesi ammasitti mucayyoo yaada ishee wanni ittuma Ergaan dabarsaa fi nama 900 irra taa'ee ergaan dabarsaa fi duriyyummaan koo imimmaan hiyyeessaa kumaatamaan lakkaa'amu qoorsee yoon duriyyee ta'e eeyyen ani duriyyeedha. Nama rakkateef dubbadhee isa bakka dhabe hage danda'e bakka toree dubbadhee yoon duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha. Hattuudha sii qabee iyyisiisee arrafamee wajjin xiqqaadhee yoon duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha mallee jechuudha. Yoo dhugaa namaa barbaaduun namni haqa namaa barbaadu duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha. Daangaa namaan darbine wanti duriyyummaa nama narrabsine waa namaan hin jenne suma yammataasitti kana naan jechuun bilbila naaf bilbiltii nafaana haasoftii tokkummaan duriyyeedha jechuun dogoggora guddaadha. Sababni isaa natti bilbiluu dandeessi nafaana haasoftii bilbila koo qabdi jechuudha. Nama birrii namaa nyaate natti fidaa turte. Birrii abaluun nyaatame jettee natti himaa turte. Eegan duriyyee ta'e maaliin natti himtere? Suma yaadhaa wannan dhaam obboleettii kiyya qaalee ati obboleettii kiyya sin kabajaa tokkummaan duriyyeedha jette. Namna narrabse hin jiru, namna xiqqeesse hin jiru. Waa'ee duriyyummaa namni duriyyeedhamu nama afaan baduudha, afaan baalagatuudha. Asirra taa'ee diina horadheen haqa yoo xiqqaate imimmaan nama muraasaa taatullee qoorseera. Qoorsuufis yaadaa jira. Kana rabbi irraan argadha malee ilma namaarraan argadhu. Yookaan ati duriyyeedha naan jettee fi an duriyyeen ta'u, yookaan ati ustaata taateef an duriyyeen ta'u. Waan jette kana garuu utuun barbaade gatiitti kaffalamuu danda'a waan ta'eef bakka ati jirtutti dubbadha. Booniyye bilbilee fi mee waan isin duriyyeedha jetteef tokko faan isa kan mucaacaalayyuu ittiin irraan baraa yoo isin hin dhumnes immoo waliin eenyu taanaa bilbilaa namni tokko mee. Mucayyoo yaadarraa fuudhee tokkee mucayyoo madaamiin. Mee bilbilaa isii biratti dubbadheettee. No namni tokko bilbilaa namni tokko bilbilaa. Rakkoon qaban isa bakka sagaleen as ta'a waan ta'eef haa deemu. Obsi Dubbattu isheen rakkoo ishee dhagayeef tokko. No meenaa bilbilaa maaliif hin bilbiltan nusi? Kennaati bilbilaa jirtu. Anillee miira koo namtu adda godhani itti bilbiltu tokkee itti bilbilaa isin bilbilaa biraa wannoon jechaan jiru waan ta'eef kanam irraan qabu. Ijoollee ishee booni itti bilbilaa jedhe. Bilbilaa yoo obsaadin bilbilaa fi warra jira. Itti bilbilee mana tokkummaa koo Ani ilaal. Ani yoo duriyyee ta'es haqa namaa birrii tokko hin nyaanne. Namni birrii koo nyaattee ta'e natti dhufu kaffaluu qophii dheessattu. Duriyyummaan daangaa darbe haqa namaa nyaachuudha. Ani haqa namaa hin nyaanne duriyyee miti. Qo'ee itti bilbilaash. Dhaqa madaamin si waamtee dhufte. Ansuma yaarra kana neegu jecha kana naan jetti jedhee wallaahi neegu. Maaliif natti dhiyaatti na gaafachuu dandeessu yoo rakkoo hin jiraatu. Garuu duriyyummaan daangaa darbe haqa namaa nyaachuudha. Haqa namaa nyaachuudha. Sheemiidha kun ansuma yaarra kana naan jetti. Waan hin taanetti nan hubatina waan ishiin jette wallaahi guyyaa sadii sumee isin jetteetti taanaan wannati sodaattu hin jiru kenna. Namnatti sodaattu hin jiru. Ani mucayyoo tanaan beeku tokke haqaan malee waan isaan gadda mucayyoo tanaan jedhantu na aarse. Ani boru gurra koo kanatti hin gaafatama. Ija koo kanatti hin gaafatama. Arrabni koo boru ragaanatti ba'a. Baay'ee riyyummaa yoo ta'e immoo haqaan walitti deemna. Karaa haqaarra waliin deemna. Karaa rabbiitiin walitti dhufnee malee waan hiriyaa koo turteef waan bakka waliin dhufeenya qabnu. Mee bulbili waan isiin duriyyeedha naan jettee kana isheetti godhadha. Tarii duriyyee ta'uun koo mala. Tarii dogoggoruun koo mala. Tarii waan duriyyeedha naan jettee fi jiraachuu mala nariifannu obboleettii keenya dogoggoruu dandeessi. Amma namoonni baay'een tarii waan isiin duriyyeedha jettu waan obboleen qo'ee kennaa dhiisi komentii dhiisi bakka. Komentii dhiisi bakka. Komentii dhiisi bakka. Kenna dhiisi bakka natti himte ati galatoomi. Ani natti himte jedhee arraba deemaan jiru. An baadagee miti an duriyyee miti tun duriyyee ta'e naan rabsa miti duriyyeedha naan jettee no obboleettii kiyyaa maaliif akka jetteen irraa baraan. Isin obboleettii kiyyaa maaliif akka tokkummaan duriyyeedha jettee irraa bara. Malee
yookaan hin arrabsu maaliif obboleettii qaba yookaan hin xiqqeessu jechuudha. Garuu na argaan booda na dhosaan arrabsa. Amma tokkee amma waan ishiin akkamitti jette kana dhiistanii. Waan ati maaliif hin waamtu ati? Ani waamu fani kookunoo barbaadu jira. Itti bilbili ilaa nan bilbila mucaan gaafadha sana booda rakkoo isii mucaan gaafadha isii biratti jechuufan. Namni immoo maaliif himte jettanu ilma namaa moo dhugaa jaallattu si gaaffii isin utaazabaan jiran ilma namaa moo dhugaatu dursa sobaan abbaan fedhe abbumti fedhe bar sobaan nurkaan ba'u dhugaa himi bakka sitti dhiite bulle imi dhugaa bakka way egaa harka walirran qabdu dhugaa bar. Ani micayyoo hin beeku sumayyee yaamboli jettu wallahi hin beeku ana sumarratti boochuu ishee argean dhaqeen sumee kaafadhe kallattumaan sumee wanti micayyoon jechaa jirtu kuni akkamiin jedheen sigalee jennaani kenna sobdeeta kanatti dhiira wajjin akkana taatee minaaminaan jette kan ishiin dubbattu waa'ee maallaqaatti dhiisi waan kana guyyaa 3-4 kadhadha kaleecharree ishee eeggamoo haata waa'ee maallaqaa dubbatte maaliif ustaas Farhaan wajjin waan akkanaa jettu rabbiin wal sattaraa jedha eebii biciyyoon maalaaf asooftan ana bicoota nan beeku garuu haqa isaa arraba kana rabbiin bururraa na gaafatu hin jedheella jennaan dirqam nurratti goote anaa fi booniyee guruuppii goone gaafanne dhimma kan nurratti cufteet illim sigalee ishi maal gochuun qabaan dhiisuun qaba dhugaa kana dabsa waan riyaa koo taateef dhiisuun qaba ture ta'uu qaba ustaanni tokko taa'ee dhimma himatamtuun tokko taa'ee haasofsiisu garuu ani himatamte ishiidha kan himatte ishii tana ishii sadi carraa kennee tana carraa hin kennine dirqama feemasii ta'uu qaba haqni isaa bahuudhaaf ana kanan na dubbisee dhugaan kun akka bahu barbaade malee ani sumayyee tasfeeriyaatooti garuu arraba koon wajjin afaana du'a riyaa jechuun kara dhugaarra waliin deemudha yoo jishin jallattuu taateen waliin jallataa umurii kiyyafeetu dhugaan immoo ni mo'a sigalee miskiina meeqa bu'aa jechuudha akkana yoo ta'e dhugaan dabe ta'e. Abshiraa ijoollee. Amma itti bilbilaa. Ani waa tokkotu jira. Eenyu boonis eegaa jirra. Na eegaa jirtan argee rakkoo. Yaa. Itti bilbilaa Hangama kiyyaanii. Anis barreesseeraa fi ani gama kiyyaanii daal ijoollee. Isa kennaan jette kana tokkummaan durii jette kana ani nan rabsu ana mala kiyya keessa. Oonaarillee nafsi yaakoon an tasgabbeessa. Garuu jecha kana naan jechuun si dogoggora. Haqa namaa waan na jabeessite amma raayyaa wallaahi amantanus amanuu baattanus jecha si nama durii jechuun raayyaa hojii kiyya kana argee ustaaz raayyaa abbaa machaa jechuudha. Kallattii natti bilbile biyyarraa kaardii guuttate jechuudha. Kallattii namni nuti qabnu siinaan jedhe jechuudha. Wallahi wabillahi ustaaz raayyaa abbaa machaa rabbi nagaan nan bulchine. Achi kallattii lakkoofsa koo namarraa iyyafatee fudhatee namni guddisuun isin tareenyu ta'uu dandeessu jechuudha. Kallattii namni ni irraa fudhate isinitti himuu danda'a lakkoofsa koo jechuudha. Inni galee achi natti bilbilee jabaadhu naan jedhe jechuudha. Jabaadhu naan jedhe jechuudha. Waan naan jedhe hundan immoo jechuudha. Kallattiin hin jedhe Itoophiyaarraa kallattii natti bilbile. Garuu hojiin koo kuni duriyyee yoon ta'e imimmaan namaa qoorseera kaa. Duriyyeen imimmaan namaa qoorsiisu duriyyee dhaaree imaama caalti mala. Itaabba. Tokkee wanti si galuu qabu hojiin ati hojjetu fila ustaanni kan hojjetu qabu. Ati dhiisat bakka dhiisat. Ani nan rabsu in lolu jazaan rabbi irraati malee ilma namaarraa jazaa argattaa sila. Jazaan rabbi irraati malee ilma namaarraa jazaanat argattu hin jiru. Alaan guyyaa tokko wanni isin duriyyee naan jettu suma yaannatti sitti ilaa wanti xiqqoo nama aarsu yoo jiraate natti sitti naa bilbiluu dandeessa natti bilbiltii nan barreessan naa barreessiti fisiinuu nama birrii nama nyaatetti natti ergaa turte. Naa barreessiti yoo silaa oodoo gurgurii jiraatellee naa barreessuu dandeessi sagalee naa qabuu dandeessi. Jecha wanti kun jecha dogoggoraati. Yoo dhiifama nu gaafatte dhiifaman goonaa fi yoo dhiifama nu gaafannes immoo lollu nuti sabrii qabna kanaa oliyyuu arrafamne dhiifne beekna waan ta'eef sabrii qabna nuti. Inni dhiifna akkanaa na footu jennaaf hoos hin dhufte wallaahi billaahi akkanaa na footu lillaa jennaaf rabbi sabrii nuu kenne bar. Maaliif namaa jedhee raffa silaa ofii kiyyaa dhaqee namatti hin bu'u. Sababa namaan diina horan sababa namaan namaa walitti bu'ame diire. Ofii sababa koo namni birrii koo nyaatu hin jiru. Namni birrii koo na nyaatu hin jiru. Annan dhiisaa jechuudha. Silaa sababa namaa waan ta'eef. Innaa boon iyyee egaa irra dawwaltu. Tokkee dhagaa jirta ani wanti na dubbisi yoo jiraate
No, wanta sallaa irratti haasaan nageechisuu fani uummata wanta nakkan dubbatu na godiyaan. Nageessiif taa'umsatti kennaa qo'ata haadhuuf tuufani. Maa haasofsiisuun barbaadu bara irraa xiqqoo dhagayeera waan ta'eef ilaa nama biratti yoo jaallatamtani namni yoo isin jaallatu iddummaa ta'e dhugaan immoo dhugaan qabdu soba qabda taanaani guyyaanatti jibbamtus guyyuma tokko garuu dhugaa qabaannaan inni namaa waasi gochuu hin danda'u. Dhugaan qabdu taanaan garuu injifatamuun kennuu oolee bula malee. Ati dhugaan qabdu taanaan amma mo'uu dandeessa amma afaan qabaachuu dandeessa afaan meeffattee nama amansiifachuu dandeessa garuu oolteen bultu simuutti dhugaan. Dhugaan deebitee simuutti jechuudha. Ilma namaa kamiifuu dhugaa murteessaadha. Amma namni sitti fakkeessuu danda'a jabaa dhugoo tokko jabaa dhaayizoo siin jechuu danda'a. Garuu dhugaan ooltee bultee ilma simuutti harka si kennachiifti jechuudha. Harka si kennachiifti. Namni natti siqu tokko immoo bifan daaretti na hubachuun sila Sumayyaan goota keenya jettee kam siidaanaa dhaabuu qabdu akka jechuun balleessiti. Wallahi na jajjabeessuu qabdi na galateeffachuu qabdi wallahi. Nama sitti mate nama shawaarratti siidaan tokko sii dhaabbata. Wallahi boori jedhe sila Sumayyaadhumti iyyuu na galateeffachuu qabdi bar galatoo minaan jechuu qabdi wallahi. Maaliif boo musiibaan jabduun? Musiibaan mana keessaa gar namatti kaa wallahi. Amma wallahi rabbi jasaa seeksii makaffaludha. Maallan galateeffattu? Hai, isirum dina manyata me dema namana tifide mana abarta jisi te dubbeeda. Amma birrina marra dubbanda. Kan kiyya nandisa. Bilbili boori ye maal siye ganjira bar. Abbo messengerin nani de WhatsApp shimo barbade dabeko. Subhanahu wa ta'ala. Yo na sagale dembira way duka magriban sagale dembira way shi kenna. Me Yaada WhatsApp furtu shishirna. kuma jiyyuu madaamin koo keerra dhaabbate itti deebina akkana jettee ittaan booda. Okay, shi rakkoon kee maali? Isaanuu nama kuma lama irratti Jechuun gaasii taa'anii isiin natti dhufti ila. Ani kenna mala koo tokkotu jira beekta. Ani osoo isiin dhuftee siillee dhaggeeffattee wal biratti ni dubbatamuuf kan ishee kanaa isi inni jiru wal biratti dubbatanuufi ni karaa gargari. An kanaafan malee dhimma biraatiif miti. Ani isiidhaa dubbachuuf barbaade miti isiidhaa laphee baachuus miti. Ani hiriyoota isin ani isin caala ittiin dhiyaadhu Sumayyaatti isin durii jedhanaan jedhaa mitiire. Ani isiniin an fixaa isiniin jedhee isin immoo kun ammayyuu dubbii. Ol beekumsa miti tokkummaa na caala shiitti dhiyaata. Jechuun yaaduma walitti dhiyaannaa yaaduma garuu haqa barbaadaa jirra. Haqa bar. Waan dhugaa uummannis dhugaa baruu gatii fofollee shekuma takka ta'ee fi laazim baruu qabdu. Dheengadda micoon isa gagaltii jedhani maqaan kana balleechi jira. Micoon tun ganaa eegumti ganaa deechi bar. Viidiyoo ishee hanga umurii ishee dirasii ta'a bar. Ilmoon durbaa tokko Videoon hin jiru bar ijoon sobaniiti. Soban jiru bar. Otoo fidii. Okay, viidiyoo baniiti suma yoo jala jiraatti ergadhu la obboleettii kiyya gaariin ta'u jala jiraachuu madda. An kan gara gama kiyyaan isatti jette jedhan kana wallahi dhiifama. Birrii koo nyaattu Sumayyaan birrii koo nyaattu waan. Jedhi jalqabaa kaasii. Okay, jalqabaa jechuudha kan wal barree Facebook irraanii ani waan ta'e wayii barreessee yennaan dhuftee yaadina gaafatte sume marrakkatti rakkoo kennatti madunaan jettu sun beeruti jiru. Achinani akkas jedhee yaada tokko dhiyeessee jechuudha. Achiin kaa godhama namna dhiisisaa Awurooppaan si geessaa naan jette. Namanni kaa godhamu sanas immoo hangaree quraanaa keessan tureef waan ta'eef 7-3 qofaadhaan nama sana beekaa jechuudha. Achi akka hiriyaa tokkotti waa tokkotti naasofnaani kunis hin baasu Awurooppaan si geessaa mucaa wajjin baay'ee haasotti amala isaa hin barree naan jettaayyee dheetini. Awurooppaa akkamitti deemu Sumayyaan birrii baay'een qabu manallee warri kiyya bira ijaarradhe qaba garuu mana walaakin immoo maatii kona dursaaru islaama ijaan ta'e bakkatti galu waan hin qabneenna abshirii akkamitti deemannaan rakkoon qaban asii fixaatte achi kaatee kaayiroo deemteeti kaayiroo irraa inni si galmeessisee ammasitti immoo mana madaamii dalagachaa achi Awurooppaa deemtee anillee Awurooppaatti rumeen jira yoo dhageesse ta'ee namicha kanatu ni kana godhatee jira. Kanaafuu achitti biyya sanallee biyya Suudii jedhamtu wajjin jiraannaa naan jette. Hiriyaa koo tatii abshir jettee na jajjabeessaa turte. Ammuma kanan isheen akkas jettee na amansiistennaan Beeruutii taa'ee birrii 120 ergee kaniin harkatti qabadhe ijoollee maatiin koo na jibbanni naan lolan ittiin biyya rabaatti deebi'a jedhee kaniin of harkatti qabadhe
yeroo jalqabaaf rikuma dhibba tokko digdamatti ergee booniyyaa kara risiitii agarsiisuu dandeessichuudha. Achi biyya gale. Egaan biyya galummoo dirqama